كرم يسوس دعا كرا دعا كرم يسوس دعا كرا دعا كرم يسوس دعا كرا دعا كرا Abbaan caalaa eessa dhaqee yaa ijoollee har'a maaloo dhufee hojii kana nan gargaaruu laata? Abbaa caalaa? Abbaa caalaa? Kottaa kana naa murmuramee uffata tokkoon baasaa? Kottu abbaa caalaa na gargaaree yoo dalagaan na baay'ateeti. Kottu kana naa kukkutii uffata kanaan kee baafadhaa maal? Deemuuf hin jedhamu. Silaafuu atayyaanni waggaa ga'e lukkuun hin binne anumaaf illee uffatan geeddaradhu tokko naan binne. Isin bitaa kana murattee? Mura isaa muri dafeen godhaa kanan kee baafadhaati. Hingaare kun. Innoongaa mee waa'ee lukkuu ayyaana maal jetteeti? Hin binne maalati nyaati yoo hunda ayyaana. Fooxaama tokko waan inni fuudhee gadi ba'ullee naan binne ayyaana waggaan. Bara girisin dhufa. Abbaa caalaa amma akkanatti nuguma taaree abbaa caalaa. Bona gami. Mee kottu mee kan keeti kun? In gurgurtaami. Mee kan guddaan kun mee? Hala behun nama nyaata fakkaata. Meeqa jette gatiisaa? Meeqa jette gatiisaa? Birrii dhibba lama shantama moo? Moo kuma dhibba lama? Maal kuma dhibba lamaan illee kana bitee maal firiijii keessa kaa'ee nyaadhaa abbee ayyaanumaaf hin barbaadan ijoollee makoo wajjin ittiin bashaanee dheenyaan amma sadhumaa isa dhumaa meeqa taree nama bitee hin deema? Bakka rakkina qabu siin kaffalaani walii galla. Haa ta'u bakka argeera no dhugaa maal nyaachistati kan? Jesus moera, moera mi 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 Jesus moera. Dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera. Dua kera mi Jesus, dua kera. Qophiin ayyaanaa kunoo digaa akkuma agartu akkamii uffata kan xumurre isaa? Uffata kee xumurre. Kan isuma fudhachuun fe'ame sangaa tokko bitee ijoolleettiin kennee deebi'aa sangaan bite. Dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera. Maatii keenya yoo waliin ga'uumee dhiisime. Torbee tokko dhuu adeemee nyaannachi. Ijoolleen qollee fi ishee nyaattuuti. Rakkina qabu dhugaa si waama haala abbee si waamu taanaan eenyuun hin waama. Utuuti nu waamtu ta'ee ofiin nu namaree. Ati naaf diina abbee. Dua kera mi Jesus, dua kera.
kabajamoo daawwattoota keenya istuudiyoo daawwachaa jirtanii istuudiyoo labsii jireenyaati. Akkuma beekamu guyyaa irraa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keenyaan wal qabsiisnee qophii adda addaa dhangaa adda addaa isiniif qopheessinee jirra. Yeroo kanatti immoo kabajamoo yeroo baay'ee isin dhiyeessaa isin jettanii nama lama keessumaa kabajaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isaan namarraa fi Aminoo Tasammaa jedhamu. Kallattiidhaan isaan isin dabarsaa. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galata Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanis? Akkami qophiin ayyaanaa naguma keessanii miti maatiin hunduu nagaadha. Nagaa isaaniitti guddeen qaban. Waaqayyoo galata isa nagaa nu godhe. Egaa kallattiidhaan gara gaaffiitti dabarra. Isa dursee garuu eenyummaa keessan waa'ee maatii keessanii xiqqooshii baakgiraawundii keessaa nuuf ibsitanii nutti tola. Guddaa isin galateeffachaa. Maqaan koo akkuma beekamaa ta'e Aminoo Tasammaan jedhama. Narraa dhufe godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Goondaa Gulfaarraatiin dhufe seenaa biraan qabnu qabu. Tolee galatoomii. Seenaa Yesuusidha. Tolee galatoomii obboleessa kooti immoo gaaddisaasti. Baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Gara istiidiyoo keessaniitti na waamuu keessaniif baay'ee isin kabajamaa jedha. Akkuma jedhame maqaa koo ibsachuudhaaf ani maqaan koo Gaaddisaa Namarraa Goobanaa jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Jaarsoo Gabaa Dafnoo jedhamu irraan dhufee gara istiidiyoo keessaniitti na waamuu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Warri karaa foddaa televezyiinii waaqni istiidiyoo keenyaa dhaggeeffachaa illee galatoomaa jedha. Nu hordofaa ulfaadha. Egaa daawwattoota jira isinis waamicha kabajanii keessatti guddaa isin galateeffadha maqaa istiidiyoo labsii jireenyaatiin kallattiidhaan gara gaaffiittan darbaa ayyaana kanaan wal qabsiisnee gaaffii muraasa qopheessinee jirra kabajamtoota waamni kanaa fi wal wajjin nu daawwachuun egaa obboleessa koo Aminoo Tasammaa sin gaafadha gaaffii jalqabaa akkana jedha warri Yihuudoonni Yesuus inatame jedhu akka ija macaafa qulqulluutiin akkamitti ilaaltame Yihuudoonni Yesuus inatame jedhu ati garuu gara macaafa qulqulluutti gaafa fiddu akkamitti ilaaltame? Meerra naa deebi'e gaaffii kana dhageellee hin beeku macaafa keessa irra naa deebi'e. Warri Yihuudoonni Yesuus inatame jedhu akka ija macaafa qulqulluuti yookiin immoo macaafa qulqulluu keessatti akka hubatteetti akkamitti nameetti kan deebisuu dandeessu waan kana? Badallee kana keessa dubbisee hin beeku faarfannaa fa'aa keessan dubbisaa. Garuu moo waama atami natti fakkaata akka yaadutti erga du'eera mitiiree gaafa dhaqan reeffisaan jiru. Kanaaf waama atami natti fakkaata hin beekne achi keessa hin dubbifne mee kanarra naa darbime meerra naa darbi. Tole gaaffii lammaffaa walitti deemnaa gara obboleessa kurtan darbaa gaaffii keessa wal fakkaataadha. Ati sanumas gaafadha. Warri Yihuudoonni Yesuus inatamee jedhu. Atoo ija wangeelaatiin gara wangeela keessatti yennaa dubbisteen maalirraa hubattame akka kana moo jechi kun sobadha moo akkamii si biratti? Ishee gaaffiin keessan baay'ee gaariidha. Gaaffii namoota hundumaa ture. Dhuguma warri Yihuudootaa akkuma jedhamu Yesuus inatame malee du'aan kaane jedhanii haasa'u. Akkuma beekamu Yesuus Kiristoos inni kaleessa nuu dhalate kun dhuguma dhufee nuu du'ee fannootti ol ba'eera. Akkuma jedhame Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera. Akka inatame jedhan sun taane Yesuus Kiristoos akka inni du'ee du'aa ka'e milikkitoota inni yookaas immoo macaafa qulqulluutiin nutti himutti ragaa qulqulluu qabna jechuudha. Sababiin isaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa sadii kaasee Yesuus Kiristoos du'ee erga du'aa ka'e booddee guyyaa 40tti bartoota isaatti mul'ateera. Erga bartoota isaatti mul'ateen booddee immoo kan nutti dhugaa nu bahu tokkoof tokko yoo jiraate boolla inni keessaa ka'e ragaadha. Dhagaan isarraa galagalee ragaadha. Qulqulloota inni achi keessatti gara awwaala boolla du'aatti gadi bu'ee wangeela mootummaa Waaqayyootti lallabe ragaadha. Yesuus Kiristoos kaayyoo inni gara boolla du'aatti dhaqee warra du'anitti wangeela dhaga'aniiru. Warri du'anis warra jiranis wangeela dhaga'aniiru. Achi erga ka'e booddee immoo guyyaa 40 lafarra erga deddeebi'een booddee milikkita ka'uusaa ergamoota yookaan namootatti mul'atee guyyaa 40 lafarra ture gara mirga abbaatti ol deebi'eera jechuudha. Guddaa galatoomaa. Guddaa galatoomaa. Obboleessa keenyatti deebina. Daawwattoota keenya qophiin keenya akka tifeetti jira. Utuu nuuf hin hordofuun fedha jala keessan haa ta'u. Obboleessa koo Aminoo gara keetti deebi'eera. Gaaffii lammaffaan si gaafadha. Kaayyoo Yesuus gara biyya lafaa dhufee du'e maal sitti fakkaata? Isiniif illee daawwattoota keenya gaaffii isiniif haa ta'u. Kaayyoo Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufee du'e koomentiidhaan nu barreessuun fedha keessan haa ta'u. Kaayyoon dhufee du'ee fi jireenyumatti nu hambisuu jedhii mara darbii rakkinaan qabu.
Tole daawwattoota keenya isinis gara keessummaa keessa lamaffaatti dabalee gaaffii kana gaafannaa. Morkataan keenya jalqabaa kun sirriitti nu deebisaa jira gaaffii keenya. Tole obboleessa koo Gaaddisaa gara keetti deebi'a. Atoomii maal sitti fakkaata? Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana kan dhufe kaayyoon isaa maaliifi? Namoonni baay'een kan jedhanii wantoota adda addaa dubbatamaa akka ilaallutti mee kaayyoon isaa maaliifidha jettee yaaddaa? Akka kootti gaaffii kanarratti akkuma amma dubbadhee sirra deebi'ee ija macaafa qulqulluutiin kaayyoo Yesuus Kiristoos dhufee gara biyya lafaa kanatti du'ee ilma isaa tokkittii qabu kan inni dabarsee abbaan nuu kennee fi ilmaan namootaa fayyisuudhaaf warra dukkana keessa jiran gara jireenyaatti warra karaa badiisaa jiran gara jireenyaatti deebisuus warra itti dukkanaa'e kanaaf ibsuudhaa fi karaa lubootaas karaa seeraas karaa musees Yesuus Kiristoos gaafa du'e garuu waaqaaf lafa nama walitti araarsee Yihuudiif Giriikii hundumaa walitti araarseetu tokko isaan godhee kaayyoo namni hundinuu garba utuu hin taane mucaa waaqayyoodha. Nuyi amma kana hin jirru yookaan Yesuus Kiristoos erga nu du'e nuyi garba utuu hin taane mucaa waaqayyoodha. Mucaa waaqayyoo immoo dhaala abbaan isaa kenne kana darbee fudhachuu waan danda'uuf nuyi kaayyoo Yesuus du'eef ilmaan namootaa abbaa ijoo walitti araarsuuf. Guddaa galatoomii. Achatti sirriitti deebisteetta guddaa galatoomii dhugaa. Ani ganaa waa meeqa sirraa biradhee akkuma jettee obboleessa koo amanu isin gaafadha. Akkana jedha. Yesuus dabarfamee harka ormaatti kennama jedhee Phexros immoo kana irratti waaqayyo si haa oolchu jedheeni. Yesuus immoo deebisee Phexrosin in ifate. Maaliif dhasti fakkaata dhugaa? Yesuus Kiristoos maaliif Phexrosin ifate? Asirratti maal ilaallaa? Phexros durumaa in ariifata. Baay'ee ariifata Phexros. Gaafuma gooftaa Yesuus qabame kan fiigee gurra irraa kute eenyudha? Phexrosi. Sababii manna ariifatuuf gooftaa Yesuus achirratti dheekkameedha yaadda. Shakkiin koo inni guddaan achirratti lakkoofsa sanarratti. Achirratti baay'ee dheekkame. Xomboreen garaagaraallee wantoota garaagaraa dubbatanidha. Tole, yeeshii gara obboleessa kutan darbaa obboleessa Gaaddisaa ta'uu akkamitti ilaalta? Yesuus dabarfamee akka ormaatti kennamaa jedhee dubbatee kazaa Phexros immoo kana irratti waaqayyo si haa oolchu jedheeni battala sanatti Yesuus immoo Phexros hin ifatee maaliifidha? Daawwattoota keenya isinis koomentii irra nu kaa'uun dagatina. Maaliif isinitti fakkaata? Gaaffiin keessan gaaffii baay'ee bareedaadha ammallee dhuguma Yesuus Kiristoos gaafa gara fannootti yookaan harka ormootaatti kennamuuf jedhee waan tokko dubbateera. Innis ilmi namaa dabarfamee harka ormootaatti kennamuuf jira jedhee haasayeera. Isarratti Yesuus Kiristoos Phexrosin kan inni ifateef kaayyoon isaa inni guddaan kakuu moofaatti nu geessa waan kakuu moofaatti nu geessa Addaamirraa jalqabeeti. Seexanni kaayyoon isaa inni guddaan tokkoof tokko goyyoomsuna kan hafe kaayyoo biraan qaba. Addaamiif yoo ani goyyoomseetu jannata keessaa gadi baasee namootaan waaqayyo abbaan akkasittiin jedhee seera lubootaan horii xobbaallaa fidaati haarsaa dhiyeessanii akka cubbuun ittiin dhiifamuuf godhameera. Garuu hin danda'amu. Danda'amuu dadhabeennaan Yesuus waaqayyo abbaan adeemsa keessa karaa Maariyaam durbaa akka inni dhalatee ilmaan namootaa fayyisuudhaaf karoora baase. Seexanni kaleessa kakuu moofaatti fayyina namootaa daangesseera. Har'a kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoos akka inni dhufee dhalatu taasiseera. Erga raawwateen booddee erga inni dhalatee raawwateen booddee mootiin Heroodis tokko akkasittiin jedhee mootiin Heroodis akka jedhan fayyisaan biyya lafaa biyya kana keessatti dhalateera jedhamee yaadameera waan ta'eef namichi kun yookaas immoo iddoo kamitti akka inni qabamuu danda'u jedheetu ijoollee waggaa lamaa akka isaan dhufanii kittibaatii fudhatan yookaas mana qorichaa akka dhufan jedhee haasaa kaasee yookaas yaada kaasee loltoota isaa hundumaa erga abboomee raawwateen booddee Yesuus Kiristoos ergamaan waaqayyoo immoo waaqarratti mul'ateetu lubbuu mucichaa akka inni gaadamaa yeroo kallattii inni irraa adeemuu qabu yookaas immoo kallattii argisiiseetu akka inni du'a jalaa miliqu taasiseera. Kana booddee seexanni kakuu moofaatti jireenya keessaa baasee har'a Yesuus Kiristoos dhalate immoo ajjeesuudhaaf karoora baase. Kaayyoon isaa goyyoomsu waan ta'eef. Edda inni guddatee erga raawwatee hojii fayyisuusaa baruu barsiisuu edda inni geggeessee raawwatee kaayyoo isaa erga inni xumuree akka ormootaatti Kiristoos kan inni dhufeef ilmaan namootaaf fannifamuuf. Malee biyya lafaarra nyaatee dhuguutti mana ijaarratee sooromee qabeenya horachuu miti. Kaayyoon isaa inni guddaa ilmaan namootaaf fannifamee namoota hundumaa araarsuudha. Inni kun tokkoof tokko gaafa inni ilmi namaa dabarfamee kennamuuf jedhee gaafa inni dubbatee raawwateen booddee
yaa abbaa xofoon dhiphinaa kun yoo jaalala kee ta'e narraa darbuu ittiin jedhee erga raawwatee booddee ilmi namaa dabarfamee kennamuuf jedha gaafa inni ittiin jedhu Waaqayyo si haa oolchu jennaan hafuurri hamaan naanna'ee dhufee Phexros keessaan goreetu akka Yesuus gaara fannootti ol baanee gochuu barbaade. Isa kana Phexros keessatti argee Phexros keessaa ifate malee Phexrosin ifachuu barbaade miti. Ayyaana kana akkamitti dabarsaa jirta? Akkamitti yaadde maatii wajjin dabarsuu moroota kee wajjin dabarsuu barbaadde? Asumaan immoo nama galateeffachuu qabaattee fi bagatti si ga'e nama jechuu barbaaddu jiraatte carrasaa siif laadha. Dhugaa dubbachuudhaaf keessumatti bara kana qaala'insi jireenya baay'ee tokko dabala. Akkuma ni dabale nus irruma jirra. Jalan jirru irruma jirra. Har'a waan sadii gabaa deemee ture. Gabaa gaafan deemu sangaa tokko 260 jedhu. Kana waggaa tokko nyaadhatee waan sanaan galle. Maaliin godhani ijoollee koof jecha immoo ijoolleen koo manana baastee sangaama sana bitee gale. Zayitiin akkas ta'e, shunkurtiin akkas ta'e dhiisi waa'ee kana. Maasii Akkamitti dabarsuuf yaaddee jirta? Gaaffii keessaniif guddaa galatooma. Ani duraan dursa waan nama galateeffachuu barbaadu yookaan tokkoof tokko isa waan hundumaa dabarsee yeroo kanaan nu ga'ee du'ee du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka arginuuf deddeebi'ee yaadannoo isaa akka goonuu fi yeroo hundumaa waa'ee isaa yaaduu akka dandeenyuuf isa nu gargaare gooftaa galateeffachuudha. Ittaansuudhaan kanan galateeffadhu yoo jiraate immoo maatii koollee nan galateeffadha, haadha warraa koollee nan galateeffadha. Akkasuma caalchisee immoo guutummaa fannifamuu Yesuus Kiristoos waldaa kiristiyaanaa guutummaa karaa istiidiyoo kanaa taa'anii nu dhaggeeffachaa kan jiranii tamsaasa kallattii raawwachaa jiru kanaan illee warra taa'anii nu dhaggeeffachaa jiran guutummaa warra du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos warra amananii baga geessanii inni ittiin jechuun jaalladha. Lammatallee karaa miidiyaa kana yookaas immoo istiidiyoo kana warra nu affeertanii yeroo kana nu laattanii akka waliif jinaasuuf carraa kana nu laattaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadha. Shalom. Tole anis guddaa sin galateeffadha. Waamicha koo kabajanii waamicha istiidiyoo kanaa kabajanii iddoo kan dhufu keessaniif guddaa sin galateeffadha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Tole daawwattoota keenya qophiin keenya kana fakkaata ture. Obsaan obsitanii amma kan wajjin wakki turtaniif guddaa sin galateeffanna. Ogeessa kaameraatiin kan wajjin jiru Maarqoosidha. Ani immoo kan isin geessaa jiru Roobee Raggaan jedhama. Turtiin keessan turtii isin gaarii haa ta'u. Mo'era mi Jesus mo'era, mo'era mi Jesus mo'era, mo'era mi Jesus mo'era, mo'era mi Jesus mo'era.